Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baleewwan kiyya mucayyoon isiin asii gaditti argitan tuni Soofiyaa jedhamti. Biyya Dubaay turtee iddoon dhaloota ishii Arsii Bahaa Baleedha. Warri beektan please Soofiyaa jedhamti nuuf barbaada. Warqee naafii jalaa fuutee deemte. Akkaataan ishiin itti fuute biyya Dubaay irraa madaamii olii walloltee sa'a malee airportii Itoophiyaa dhuftee akkuma beektan ani gartee sawwaaqaan hojjedha. Namoonni rakkatan natti dawwalaa innaan akkuma nama kaanii natti dawwaltee gaafan fuudhee mana kiyya fidee birriin qabu ettee birriillee gartee kuma kennee fi akka waa bitattuutti godhee mana kiyya guyyaa 3 teessee ganama kana gara maatii kiyyaa deemeettee Adaamaa deemeettee kaatee kutte. Amma gaafa kaatee kuttuu bilbila obboleettii ishee ka duraan nutti ittiin dawwaltee turte irra dawwallaan obboleettiin ishee nu bira geessee irteennaan akkana waan akkaan jalaa fuuteennaan Saa'udii na biraa deemtee irti. Jettee bilbila nurratti cufatte. Kanaaf warri beektan nuuf barbaada. Oven. Option. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baleewwan kiyya mucayyoon gartee mana dhuftee daaba yookaan gartee warqee naafiidhaa jalaa fuute namoonni hedduun gartee maqaa nu balleessiteetan hattuun ganda kamuun qabdu sii galee osoo mucayyoon fakkeenyaaf ani Kadiir nama jalaa fuudhe Kadiir dhalataa Harargeedhaa aanaa Dedar magaalaa akkanaa jettaniiti maqaa kaaftan. Kanaaf warroonni asumaan gartee qoosaa jirtanillee rabbi sodaadhaa waan kana gartee birri 100 Itoophiyaatiin binne sinigalee inshallah yoo rabbii keenyaan taate warroota nutti qoosaa jirtan biiznillaahi ta'ala rabbiin ni dande'a wallahi wanna ati osoo hirriiba jirtu osoo of dhagayaa jirtu dalagatte hunda rabbi si jalaa balleessee nutti haa dhageessisu inshallah. Ammaan tana wanni isinii himuu barbaanne obboleewwan kiyya mucayyoon gartee waan nu jalaa fuute tuni godina Arsii Bahaa Bale Gasgari Bale Gasgari walitti dhiyaata. Me koy nama isii beekullee gartee haga ammatti nama 2-3 argadde isaan hundinuu gartee akka wanna kana waliin dhaabbatan na godhan ammoo an biraatii miti. Waalaikum salam hundi keessaniitu warroonni gartee waa isin jalaa badee beektanii fi yoo nama jalaa badee akkam akka nama ta'u miirri kamii kana madhagee beekaa jirtan warri nu gaddaa jirtan ammoo galatooma ulfaadha jazaakumullahu khairan inshallah ammoo warri gartee qoosatti fudhattan rabbi isinitti harku isinii galee dhageessanii obboleewwan kiyya ani ammoo dhageeffadha mucayyoon Arsii yookaan Baalee taatee fi mikaniin fuudhe intala Oromooti Kadiir sii galee niin rakkadhe kuno madaamiiti yoo liin rakkadheetiin Dubaay irraa na fuute amma durallee argiteertan viidiyoo 500 ilaale viidiyoo peeji kiyyarra gallakkise mucayyoon sanis ijoolluma Arsiiti ijoollee Arsii lixaati mucoon viidiyoo raabisan mucayyoo san ijoollee Arsii lixaati moo ijoollee Arsii bahaati na fakkaate mucayyoo sanis akkuma san haga warri isaanii Adaabba Arsii lixaati Adaabba irraa haga warri isaanii dhufutti of bira fidee mana kiyya guyyaa 2 teesse warri dhufee fuudhe osoo umaana jalaan fuudhin kuttee jechuudha. Tuni mucayyoon abaaramtuun ammoo birrii takkan qabdu harka maatittiin galuu Kadiir dallaala naalaali jettee hoggumee qoobsaa ammaddin obsaa teeknoorra na dawwalchiifte osoo biyyattiin dhufin maatii kiyyan laalu jettee wallaahi billaahi airport irraa hin fuudhe dhaqee ani koo ilmaan Oromoo karakkatan hundi airport irraa fuudhaa ture malee dhiiraa fi dhala sigalee amma Adaamaa jirru obboleewwan kiyya kuno Adaamaa dhaabbannee eegaa jirra mee gartee bilbilallee nu waamaniiti kootaa sinigalee kootaa isin jalaa hin cufnu wallahi billahi jaanii nu kakatanii Adaamaa nu fidanii kuno haala isin agarta bilbila nu jalaa kaasuu didan kuno harka halal
bilbila ila nu jala kaasu diddila ka obbaleetii nu jala cufatteerti adaamaa koottaadhaa jaanii nu waamanii bilbila nu jala kaasu didden obbaleewwan kiyya argaa isin akkatti micayyoon arsii bahaa balee miti balee walitti dhiyaatan nama isii beeku agarree gaafa nu bira dhuftu maqallee jijjiirrattee Soofiyaa nuun jettee osoo maqaan sii Safiyyaa osoo aanaa seeruu taatee jirtu aanaa baleeti nuun jettee nutti taphattee jechuudha. Kana gaa nu ilmaan Oromooti anammoo akka intala Oromoo takkatti isii gargaari qarshii takka harkaan qabdu anatu birrii kuma kenneefi sii galee na jalaan kaasan harkaa laal harkaa na jalaan kaasan sii galee warri gartee maqaa nu balleessite jettan ani arsii nattuudhan jenne micayyoon arsiidha arsii bahaatii naa qabaadha warra isheen beekuu jeeyoon gallakkise wanni isin aarsu hin jiru jechaadha yoo ka isin aarsu taate yoo micayyoon fira keessan taate kunoo bilbila jalaa kaasii waliin dubbadhaadhaan hin kaaftu ilalaan yeroo 20 olitti dawwalle aadaa Finfinnee irraa kaaneetti dhufne obbaleewwan kiyya yeroo takkan waliin haaseeni ittiin qophoofne nuun jedhanii achirraa ammoo nu kakatanii micayyoollee nu dubbiste wallaahi bilbila isin irratti hin cufuu koottaa nuun jettee kayaanee dhufne kunoo argaa laa jara keenya. Kunoo laala daaba warqee riyaala 1000 gaafasii arraan tana 100 oli jara keenya dhuftee irra kadheettee yeroo 3 mana keenya teessee akka warra maatii nagaa qabuun maatiin isiilleen nu dubbise wallaahi maatii kiyyatti hin galuu naan jette. Kunoo mucayyoo tana ragaadha waliin dhufan laal ila argaa laal mucayyoon tun ijoollee wallaggaati shiitallee mucayyoo kana eelaa fuutee deemte isinii galee qamisii isiin qabdu mucayyoo tana eelaallee fuute tanatti dawwalte akkaan isaan fuudhu kana goote mucayyoo tana isinii galee mucayyoon tun ijoollee wallaggaati isinii galee ammaan tana wallaahi summa wallaahi mucayyoo sana akka fuute wanni ragaan akka nu mucayyoo tanatti dallannuuf akka nu mucayyoo tanaan hattuu jennuuf waamee gootee turte jechuudha garuu boodarra hattummaan isii itti beeksisee maatillee qaanfatanii saalfatanii bilbila nu jalaa kaasuu didan jechaadha mee mucayyoo waliin dhufte tanarraa Dubaay irraa waliin dhufanii mee mucayyoon tun gartee haa dubbattu. Ashama harka fuune ijoollee Oromoo nagaa keessanii arsii baa maqaan ishee Sufiyaa jedhamu kun gaafa sana xiyyaara keessatti bu'aa deemti haadhan qabu jette garaa laafeetiin kadiritti bilbilee kottu nu fuudhiin jedhe ofittiin qabiyan himimmaan ishee laalee jechuudha. Inna gaafa dhuftu isaan ofitti nu qabanii Oromummaa jecha jechuudha. Kaleessa ganama jalqaba qamisii kiyyatu bade. Qamisii kiyya bade naaf jennaan qoosaamatti qabdee dhiiste. Amma warqii takka turree shaaworii galtee gaafa warqii dirachuudha kaatu warqiin ishee badeeti jira. Dhufni Adaamaa galleeti jira kottaa nuun jetteeti badde amma. Erga kaleessa silkii cufataniitu nu azabaa jiru jechuudha. Anallee giddu gidduutti na azabdeen talli jechuudha. Inna kanaaf iyyuu maqaan ishee Sufiyaadha arsii baha balee jedhamti. Balee miti? Iseen balee miti obbaleewwan keenya nutti taphatte malee mucayyoon balee miti. Balee jetti. Namni amma isii beeku nutti dhufte poolisitti yoo himne mee ikkoo eessatti himna kunoo asillee Adaamallee dhufnee nu didde maqaan ishee Soofiyaa jedhamti aanaa seeruuti ganda Jiddaa mee asirratti isinii maxxansee rakkoo laalame asirrattu hin garsiisa piroofaayila irratti argisiiseen jira isinii galee kana gaa Oromummaan oobani. Naafiin akkaataa itti bade obbaleewwan kiyya akkami bade warri jettan naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni wallaggaami ragaanaaf baati ani yeroo baay'een hin lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi woofeeti arsiin gaggara agaltu maaltu nu dakala nuti maal nu dakala nuti obboleesso gaggara agaltu maal nu dakala nuti hojii waliin nu fideemi nama arsiitiif nama kaan addallaaliniin jedhan fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee fuutee akkana obboleettii isheetti kuno qaama dhiqadheete siinii bunaa keessa keessee biraa shawaarii seente hanganatti jechuudha isiin achuma jira seete nan deema Adaamaan deema maatii kiyya bira jettee fuutee qaallitti geessinee qacelchine jechaadha siigalee kana gaa siigalee kana warroonni gartee isa yoo wallahi dhaggeeffadha obbaleewwan kiyya kun hattummaadha madaamiin isheelleen hattummaan ofirraa riite siigalee wallahi madaamiin isheellee hattummaa ofirraa riite maatii isheetiin waliin taatu maatii kiyya biratti hin galu asiin dallaala naasoo qinaan jette Iwaamu bilbilli isaanii cufatanii amma siigalee bilbilli isii kunoo cufatanii jiran amma Adaamaan waamanii bilbila cufatanii osoo misaa laaqana nyaatiin kunoo Adaamaa jira dhufnee jira keenya akkana nu goote jechuudha arraaf ammoo barnoota inshallah rakkoon qabu
kuni barnoota naafiif illee barnoota ta'a ani arraan booda dhageeffadhu yoo arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin karaa jaarsa jaartummaan deemuu baattee arsii jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti maarreettee darsa keessa gannuu guurtu. Kanaaf nuuf iyyaafadhaa jedhiin. Kanaaf obboleewwan kiyya namoonni beektan namoonni mucayyoo tana beektan kun amma adaamaan waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan. Bilbilli duraanuu isiin nutti gartee nu bira dhuftee maatii ittiin dubbifte bilbila lama qofa tokko kakaadhi maasiiti. Sii galee? Tokko kakaadhi maasiiti. Lammaffaa irratti ka obboleettii isheeti. Obboleettiin ishee guyyuma kaleessuma na biraa deemtee kaleessuma Saawudii deemte naan jette subhaanallah. Mee namni goflaa qabaa ka Saawudii guyyaa tokko deemu. Lammaffaa amma ganama kana hirribaa kaanii kootaa isin jalaan cufannu naan jedhan jechuudha. Mee dhageessanii? Dhageessanii? Ammaan tana ammoo gaafaas dhufu bilbila nu jalaa kaasuu didde. Subhaanallah. Innaan illaahi. Garuu ammoo ilmi namaa dhageeffadhu. An kanaanis jedhee Sigalee an kanaanis jedhee nama gargaaruu hin dhiisu. Waan fedhee taa malee. Oromoon Harargee qofaami Arsii qofaami Oromoon miliyoona 60 yookaan Jimma qofaami yookaan Wallagga qofaamiti. Ilmaan Oromoo hangaan danda'u niin gargaara. Haa ta'u ammoo dhageeffadha warroonni maaf mana kee ofitti fiddeettan mana kiyya oon ofitti finne intala Oromooti. Manni kiyya maali namni abbaan qabeenyaa ka viillaa keessa galuu saba ofirraa kophaa kaayyata. Sigalee? Kan jechuudha. Kanaaf warroonni gartee maqaa nu nyaatteettan ka isii jalaa bade garaa isin hin nyaanne. Hay. Namni tokko gaafa bade mucayyoo akkanaa dhalootuu iddoo akkanaa nu barbaada jechuun nama hin beekne nama maqaa nama balleessuudha. Hay. Mee akkam jechuudha. Mucayyoon tuni maqaa nutti jijjiirratti tokkoffaa. Laal dhageessanii? Tokkoffaa maqaa nu jijjiirratti. Ka maqaan isii Safiyyaa Soofiyaa nuun jetti. Kagandi isi aanaa seeru aanaa balee nuun jetti Arsii bahaa aanaa balee dhugaadha balee ni jirti baali osoo hin taane baleedha. Amma kun ofii deeskan ogumee qarratti dawwalaa irra kun ola bilbila hunoo kunis kasaaniiti la ka obboleettii isheeti inumaa kan afaanii kaasaniyyuu eewu laal argaa jira keenya. Argitan ila bilbila namaa karaa barraa fuutee ittiin nutti hin dawwalti. Ammoo ana birrii kumake Allahu akbar yaaboo ilmi namaa edaa subhaanallah. Sigalee laal amma adaamaa koottaa ittee Finfinnee irraa kaaftee nu fiddee adaamaa ittiin nu fiddee kun asin nu salphifte jira keenya arga. Adaamaa eegu jirra beerte adaamaa raammaan qabadhee dhufe jechuudha. Eewu. Hin kaasan jechuudha kanagaa kuno ishi irraa kafalaamee warri maqaa keessan jaalattan san ijoolleen Arsii ila maqaa jaalattaniimi ila irraa kafalaaree kuno hattuu teessan irraa kafalaa hay hattuu teessan irraa kafalaa ijoolleen Arsii na alkusummak maal fidda koy hay maqaa nu nyaatte jetta maqaa rabbi si haa nyaatu maqaa maal si nyaata hay hattuu kami barbaanno koy feetu toorraa haajii haa taatu feetu Harargee haa taatu osoo mucayyoo Wallaggaatu fuutes mucayyoo dhalattu Wallaggaa aanaa akkanaa jedheen barbaada saniin ala akkaataan itti barbaadu hin jiru jechaadha. Hay maal jechuudha kun maqaa na balleessitee maqaa kee rabbi si haa balleessu inshaallah biiznillah duraa baddee jirta na alabu kos ummak. Amisi uffattu hin qabne kadiriitu birrii kuma tokko kenne. Wallahi birrii kuma kennee biitiin ka isiin irraa akkana nama biran na salphifte kana soddaa jetti sodaa rabbi sitti haa buusu intala haadha sale soddaa naan jetti sodaa rabbi hattuu leebaan tuni soddaa naan jetti sodaa rabbi sitti haa buusu soddaa haadha keetii sali egaa jazbaa haadha rawtan. Namni qarshi kuma kenneefi wallahi akka obboleettitti isin gaafadhu kunoo maatiin kee dhufee si haa fudhatu jeeni akka obboleessetti ilaalee birrii kuma harkatti kenneef namni kanaa jira taaskiin koobar yoo qabattees fuutee bakka inni barbaadee si buusee si biraa lixaabar ammana kiyya si fideetiin xurii kee sirraa dhiisisee si galee
qarshi kuma harkatti ta'e hisaaba malee sii kenne taaskiti yoo soo sin gaafatin qaallitti irra si kaa'ee sii galee qarshii takkanaan kan hin obboleewwan kiyya isinii galee qaallitti geesseetiin qarshii takka osoo irraan fudhatin achi qajeelchee kutee akka barbaadde nyaattee akka barbaadde dhuyde kunnaan ta'u kanan naa ta'a jecha sii galee akkasiin na salphifte immoo rabbi duniyaa akiraa isii haa salphisu. Kanaan ammoo ijoolleen arsii dhufte maqaa nu nyaatte rabbi maqaa keessi haa nyaatu biiznillah. Sii galee maqaa kee rabbi si haa nyaatu. Ansi ta'us dhagee obboleettii ya taate irraan tan arsii maqaa nu nyaatteettu fakkeenyaaf yoo ati waa balleessite mee isa si haa barbaadu. Paaspoortii mataaqaa wanni qabu filmi namaa ittiin wal barbaaduudha bar. Yoo duute gartee eenyummaa kee ittiin beeku yoo balleessite eenyummaa kee ittiin beekuudha. Kanaafi bar wanni gandaa fi wanni ichirra kaa'aniif diqaalaa haadha rabu. Kana warroonni ammoo gartee qoosatti fudhatan inshaallah yoo rabbii keenyaan taate isinii gaddu jiruus rabbi ol nu garsiisa. Gadda duniyaa fi akiraa koolirraa hin cinne yoon dhugaan nuti haqa qabaanne rabbi isinitti hafidu bi'iznillaahi ta'ala warri nutti qoosaa hartan. Ishi nu ammoo oromummaa ilaalleeti oromummaa rakkina isii sallaalleeti sa'aatii meeqannatti dawwalte achi sa'a meeqa dhaabbatti kana duraas ijoollee fuudhaatuma turre kunoo tanallee waliin fuudhee bar wallaggaami kunoo ijoollee wallagga baati mooni taati wallagga lixaati kunoo Dubaay irraa waliin dhufaniimi isiitu kunoo isiin natti dawwalelleedha maa walumaa turaniimi wayin isii qofa fuudheen ay waliin neegaa jeetiin bar waliin fuudhee mana kiyya galcheemi. Ani rakkattuudha. Amma kun Adaamatti nu yaamte Adaamatti illee bilbila nu jalaa kaasu diddeecha Finfinnee irraa kaanee Adaamaa jala dhufne. Adaamaa nu fixeessa. Kootaa nuun jettee jechuudha. Kootaadhaa nuun jettee. Si galee kootaa nuun jettee. Warri kolfitan maal kolfitu hattuu akka isheetiiti dhugaa. Moomina akkasi ka hattuun bakka hunda jirti kanaaf hattuu ofitti hattuu balfanii gaarii jaalachuun hin ta'u ka. Ani ka jedhe fakkeenyaaf arsiin hattuudha arsii nu jalaa ta'e hin jenne kunoo ta jalaa tamtees arsiidhaami waa arsii maqaatu hine miicayyoon nu jalaa ta'e arsii baa aanaa seeruutii ganda jeedallaatti moo ganda maarree kana nu barbaada jechuun fakkeenyaaf gosa tuquudha akkas taanaan gaafa meeqa Harargeen waatee isiin tun godina Harargee baati jaanii dubbatanii Harargee maqaa balleessan jechuudha ka. Hai akkas jechuudha ka. Kana Kaamil micayyoo takkaatu si Dubaay irraa dhufteen irra kadhe haadhalleen qabu naan jette. Gaafa deemtu gartee warqee yookaan daaba naafiin gaafa Suudii dhuftu fiddee dhufte jalaa fuute gaafa sarriyaala 4,000 bittanii beekan warri Suudiiti amma sanuu ol qaalee jaan si galee qarshi birrii maallaqa keenya 100 olii si galee kana fuutee deemtee amma Adaamatti nu yaamtee koottaa isinii kenneettee gaafa nu Adaamaa dhufnu asitti illee nu jalaa dubbachuu diddee jechaadha isinii galee kunoo bilbila nu jalaa kaasu diddee amma Adaamaa jirra nuti gara manaa galutti irra inshaallah alhamdulillah hundaafuu. Alhamdulillah nu kuni gartee waan nu godhuu sin qabu kaayyoo keenya irraa is duuba nun deebisu inshallah akkasi jara keenya lakkoofsa meeqaan itti dawwale jara keenya numaa hun kaasan ofiif gizee fedhan ganama faa galgala faa lakkoofsa biraatiin dawwalan malee hin kaasan nu jala amma ganama kanallee lakkoofsa jijjiirratanii nutti hin dawwalan ka duraan beenu ni cufatan guutuma cufatan bilbilumaa'u sinii galee. Akkasii warroonni gartee arsiidha maqaa dhooyte micayyoon arsii taatus arsii maqaan dhahin jettan birrii irraa kaffala saniin alatti immoo jaalalti sobaan taatu dhageessanii jaalalti sobaa isin wal jaalattan kun hin ta'u akkasii obboleewwan kiyya jazaakumullahu khairan galatoomaa ulfaadhaa inshallah namni micayyoo san beeytan nu barbaada safiyyaadha maqaan isii aanaa seeruuti seeruudha Dubaay turte ijoolleen Dubaay nu barbaada adaraa rabbi fidime bilbila san bani gutakka itti garsiifna bilbila boleetti cufaadha dhiisi san nurraa bilbila boleettiitiif waamu saname
ni oowwaa barra kamalee oowwaa barra aboo rabbi oowwa biyyan jirre inshallah wallahi warra gartee isii deeggaruu fi kaanillee oowwa biyyan jirre rabbi isinitti haa buusu isinii galee kunoo mucayyoon obboleewwan kiyya kunoo laa mucayyoon ishii tana suuraan ishee tana Safiyyaadha aanaa Seeruuti mee ganda kam akka taate kunoo laa Adama kunoo maqaan isii Safiyyaa aanaa Seeruu ganda Abbas ganda Jiddaati sigale ganda maqaasii Safiyyaadha ganda Jiddaa Hadoochaati mucayyoon to sigale Arsii Bahaa balee waluma biraa Arsii Bahaa balee waluma biraa nummoo maqaanu shawwaddee balee nuun jette immoo isii warri beeku akka nutti himetti Safiyyaa aanaa Seeruu Abbas ganda Jiddaa Hadoochaadha Allah astilla abba Allah astilla Sinigalee jara keenya suuraa isii maxxansee jira suuraa isii maxxansee warri jettan suuraa isii maxxanseetiin jira viidiyoon illee godhee jira kunoo laal kunoo mucayyoon tana laa kunoo mucayyoon tana laa mucayyoon isii tana warri beektan laa yoo seeraan isinii mul'ate jira keenya kunoo laa ikkoo urji maqallee isiin balee miti nu shawwaddeeti maqaa akka malee nutti himte gandi iseelleen aanaa Seeruuti malee aanaa baleetii miti nutti nu shawwaddee maqaallee nu shawwaddee ganda iseellee nu shawwadde namni isee beekummoo akka gartee bakka biraa taate nu hime gartee akkana jechuudha unola mucayyoo tana na warri beeytallaa inala Nora. Kana kun wajjira keenya la. Bakka agartee jirtullee nutti himuu didde. Bakka isiin jirtu baruu dhabne sila agartee poolisii ganda isiin jirtu dhabne inshallah abbaa seeraallee gaafadheetiin akkaataa itti gartee wanni ta'uu barbaachisu ni gaafanne inshallah kana jara keenya nagaan nu jiraadhaa nullee ni gallaa Adaamaan akka malee hawwiti bilbila kaasuu didanii wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh